Itoophiyaan waraanni Eertiraa ammallee naannoowwan daangaa Itoophiyaa to'atee akka jiruu fi sarbamoota suukaneessoo raawwataa jiraachuu ilaalchisee gabaasaaleen bahaa jiraachuu dhaabbata biyyoota gamtoomanitti himatte. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti bakka bu'aan Itoophiyaa Ambaasaadder Tsaggaa'ab Kibabaw sarbamoonni mirga namoomaa suukaneessoon naannawaa daangaatti akka raawwataman gabaasaaleen bahuu itti fufuu dubbatan. Ambaasaadder Tsaggaa'ab kana kan dubbatan mana maree mirga namoomaa UN aangoo ogeessa addaa haala qabinsa mirga namoomaa Eertiraa irratti hundeesse dheerassuu ilaalchisuun sagalee kennuun dura ture. Ambaasaadder Tsaggaa'ab tarkaanfii Eertiraan fudhataa jirtu kan walitti dhufeenya biyyoota lamaanii balleessu qofa osoo hin taane kallattiidhaan kan Itoophiyaa irratti haleellaa kaasudha jedhan. Ambaasaadderichi yaada isaanii kanaan Eertiraatti haala qabinsa mirga namoomaa irratti xiyyeeffachuun gabaasa bahe akka wabiitti eeraniiru. Gabaasni kunis dhaabbata biyyoota gamtoomanii jalatti mirga namoomaa kan hordofu Muhammad Abdisalaam Baabkiriin kan qindaa'e yoo ta'u mana maree nageenyaa UN'tti yaa'ii dhiyeenya geggeeffame irratti dhiyeessanii ture. Waraanni Eertiraa bakkeewwan Tigraay to'ate keessa ajjeechaa fi haleellaa saalaa dabalatee sarbamoota mirgaa raawwataa jiraachuu gabaasni kun kaaseera. Bakka bu'aan Itoophiyaa Ambaasaadder Tsaggaa'ab yeroo kanatti Itoophiyaan nageenyaaf kutannoo qabdu agarsiisuun irra deddeebiin waamicha taasiftullee Eertiraan garuu haala seera idila addunyaa cabsuun socho'aa jirti jedhan. The situation we face today is extraordinary and compels us to adopt an exceptional position. Haalli amma nu keessa jirru adda waan ta'eef ejjennoo addaatti akka madaqnu nu dirqisiiseera. Haalli amma nu mudatee jiru hariiroo gamlamee Itoophiyaaf biyyattii gidduu jiru kan miidhu qofa osoo hin taane birmadummaaf tokkummaa daangaa nageenya biyyaalessaaf gaafatamoota namoomaa irratti balaa hamaa qaba. Yaaliiwwan dippiloomasii waggoota dheeraa Itoophiyaan qoqqobbiin bulchiinsicha irra jiru akka ka'u gargaaruu boodaa fi danqaalee siyaasaa sirreessuuf yaaliiwwan godhamaniin jijjiiramni hiika qabu dhufuu dhabu isaatti ni gaabbina. Waamicha irra deddeebii Itoophiyaan nageenyaaf goote osoo hin milkaa'in hafee amma sarbamni seera idil addunyaa hamaan raawwatamaa jira. Lafti walabaa Itoophiyaa to'atamuu itti fufeera. Biyyattiin humna fayyadamuu fi yaaddoon jedhu dhugaa ta'aa dhufeera. Baqattoota biyyattii kumaatamaaf dahoo ta'uun deeggarsi namoomaa arjummaan godhamu qaamoleen biyyattii gariin nageenya biyyaalessaa nageenya ummataaf waliin jireenya ummataa booressuuf itti fayyadamaa jiru. Gabaasa addaa dhiyaate keessatti keessumaa ummata naannoo daangaa jiru irratti sarbamni mirga namoomaa hamaan raawwatamaa itti fufuun ibsameera. Aangoon raappoortara addaa UN haala qabinsa namoomaa Eertiraa irratti hundeesse akka hin dheereffamneef gaaffiin dhiyaate Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 25 mormaniiru. Boodas manni marichaa aangoon riippoortarichaa waggaa dabalataa tokkoof akka dheereffamu yaada dhiyeesse Itoophiyaa dabalatee sagalee deeggarsaa biyyoonni biroon kennaniin dabarseera. Eertiraan ibsa baasteen naannichatti rakkoo uumaa kan jiru Itoophiyaa tahuu eertee UN irratti himatte. Ibsi kun humni waraanaa Eertiraa daangaa sadarkaa idila addunyaatti beekamu keessa buufatanii akka jiran himuun kanaan ala kan jiru odeeffannoo sobaa akkasumas tahee jedhanii dubbii barbaachaa fi walitti bu'insa kaasuuf sababa barbaaduuf shira hojjetamudha jedha.